السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في أردفتوتا خينيا إيجا أكو مخنان درو إسني في مني توري تينتلا بيس لما فرتون دويني ويا دربي واي أورهان دبنيت توري أرلي بارتيتو قبني رفنيتي جرا تينتلا كورلوس أورهان كوتا كودا توربفا بيس لما فاخيسا واهي أكسم واي قاسمين كول قبتو نموني باي واي قاسم هبجوان بربادني واي دو قاسم أبني سنيف دفنيتي جرا أكسم واي شينشا إسال لمن دبلتي جرا شينشا قال تربي دربي لما كان كيستي جرا بيوكان بيسا لما فاخيستي واحد دو تكا أورهام بي مدكيسي تجرا أورهام بي رتي ركو برقودة فتي تجرا أكسم أورهام بي إسا هركاني بها يوني في به مال تو إسا مدتا إني ني أجيفما كتا أزدين وكيسا يوكان كتا إتيان وكيستي كتا كل تربة فاخيستي ني أجيفما وان جامل خان إسنيف كافنتا أكسم واحد دوا شيسا دام يوكان موتي جرا كاسم إني نو ندوا waan jaamu kan isiniif himnu ta'a jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti inni nooni du'a yookaan filimaas deemu keessatti du'a waan jaamu kan isiniif kaafnu ta'a. San duratti garuu viidiyoo keenya haga dhumatti yoo daawwattan viidiyoo keenya adda baafatu waan ta'eef yookaan xiinxala keenya ni hubattan waan ta'eef viidiyoo keenya kana laayik godhuudhaan akka jalqabdan asumaan isin beeksifna. Akkasuma warroonni chaanaala Oroorii Kaddi Bakkeedhaa Afaaroo taatan mallattoo sabskiraayib jettu kana tuquudhaan mallattoo bilbilaa tuqxanii ol irra kaa'achuu hin dagatina. Viidiyoon nuti galakkifnu yeroodhaan akka isin dhaqqabuuf jechuudha. Kanaaf gaa xiinxalli keenya akka isinitti tolaa jiru abdiidha qabnaa jechuudha. Xiinxala keenya kanarraa keessatti waa'ee Shaahinshaa Bey yoo dubbanne inni ni ajjeefama yoo kennu taate Shaahinshaa Bey dhuguma filima kutaa as deemu keessatti du'uu hin danda'u inneeti yaan akka xiinxala keenyatti jechuudha. Maaliif jennaan tarkaanfilee gurguddaa fudhateeti jira waan ta'eef du'uu isaa xiqqashoo yeroon isaa achi waan dheeratu fakkaata jechuudha. Kanaaf Shaahinshaa gantuu waan ta'eef ammallee gantuu yeroo ammaa kana keessatti gantuu nama jabaa abbaa Orhaanii wajjin ture waan ta'eef Sumaanii wajjin saahiba jabaa waan tureef haga kanatti ni du'a jaamee hin yaadamu. Akkasuma Orhaan Bey hedduu laffaatii hamtuu keessa waan jiruuf inni waan du'u hin fakkaatu jechuudha. Ammoo waa'ee Sheessaadaam Kaasimitti yoo dachaane Qaasim yeroo umriin isaa xiqqaa ta'etti kan du'e yoo ta'u yookaan akka seenaa keessa yerutti yeroo umriin isaa baay'ee xiqqaa ta'etti kan du'e yoo ta'u bara 1346tti du'e jaa akka seenatti jechuudha. Kanaaf ilaalcha seenaatti yoo ilaalle Sheessaadaam Qaasim duuti isaa kutaa itti aanu keessatti ta'uu malee jechuudha. Filima wal duraa duubaan deemu kun torbeedhaan deemu kun guutumatti seenaa irratti kan hundaa'e miti. Mahammad Boozdaag maal akka godhu eenyullee itti himuu hin danda'u jechuudha. Yookaan maaltu filima san keessatti ta'uuf deema nam tokkollee hin beeku jechuudha. Saniif akka xiinxala keenyatti akka seenatti yoo ilaalle Qaasim kana durallee ni yaadattanii gaafa ummaa isaatti maramee deemu waan du'u deemu seenee nutillee xiinxala keessatti ni du'a isin jennee ture. Maaliif jennaan seenaa irratti hundoone umrii isaa xiqqatti akka du'u isinitti himneeti ture. Garuu ammoo ammallee carraan sunillee dabree carraan kun dhufeeti jira. Kana keessatti illee parsantaajii 55 yookaan du'uu danda'a yookaan du'uu dhabuu danda'a. Akkas yeroo jennu akka seenatti yoo hundoone inni umrii isaa xiqqatti du'uu danda'a. Akkasuma du'a isaa kana wanni nuti jechuudha ni du'ennee turreef Shaahinshaa Bey tarkaanfii barbaachisaa Orhaan akka irratti fudhatuuf akkasuma shoororkee yookaan lolli haalaan akka namni eeguu fi akkasuma lolli akka hammaatuuf wanni jalqaba dalagamu yoo inni kun du'e tarkaanfii Orhaan jechuudha akka malee mufachiisee gara fuulduratti akka inni lolaaf baay'ee jabaatu isa taasisee jechuu barbaadeeti. Filimallee akka tolchuu ni ta'a. Akkasuma seenaa keessatti umriin isaa xiqqaa waan du'eef mucaan kanaaf yeroo kanallee du'uu danda'a inneeti yaana. Filimni akka nama hawwatu tokkodhaaf. Ammallee filimni gaa akkuma beektan baay'ee nama hawwata. Kanaaf yeroo kanallee inni du'uu danda'a inneeti yaana. Akkas jenneeti yaanna kanaaf inni du'uu danda'a inna. Akkasuma Shaahinshaa Bey akkasuma Orhaanii fi Asfoor jaallee kiyyootti galchaa Sultaan Orhaanii siyyoo kana jalaa miliqaa akka yaada keenyatti Shaahinshaa Bey kutaa itti aanu keessatti hin du'enna. Shaahinshaa Bey Sultaan Orhaanii fi jara isaa irratti yookaan loltoota isaa irratti shira xaxuu itti fufa. Akkasuma kun kutaa 2-3 keessatti xumurama jedhee yaada. Xiinxalli keenya kanarraa yoo isinitti tole koomentii nu godhuu hin dagatina. Akkasuma waa'ee xiinxala itti aanu keessatti beeksisni sadaffaa waan gallakkifamee jiruuf Filaaviyoos akka waan du'uu deemuu fakkaata. Waa'ee isaa qabannee isiniif dhufna. Warroonni Filaaviyoos eeguu barbaadan Filaaviyoos jechuudhaan koomentii irratti nu barreessaa isiniin jenna. Galatooma. Assalaamu alaikum.